Apiltee nyaachista gaa. Haati seenaa dhagaa faneeru maal goota jennaan mucirraa qorii lama. Maalitti sille maal inni hagan hunda maan hiyyummaa garaana beektamoo hiyyummaa garaana nutti beektan. Nama rakkadhee badanii tun. Namni gara yaa rakkate hin jiru. Hiriyyoon hin takkitti isii faayidaa hin qabdu. Humaa yaadii waan ajaa'ibaan sii fidaatummaan heerumii malee. Nabiitti warqee wallaggaa na hojjechiisi. Ta mormaa moo ta qubaa? Ta qubaa, ta gurraa, ta mormaa. Ta gurraa ni jiraasa? Hin jira miti gaa'is warqee wallaggaa. Ta gurraa hin beekne wallaan takkaan agarre ta gurraa. Ta qubaatii fi ta mormaa malee. Ni jira jedham kun olaal. Loof wallaggaan ni jira jetti. Garuu namni gizee hedduu hin uffatu naaf fakkaate ta mormaa. Wallaahi heeruminaan jedhan sila. Isin maal godhuuf biyya baqaa keessatti heeruma nagalchuudhaaf akkanan rarraatan nama warri jala kana jirtan. Gaafa rakkadhe ilmoo naa guddiftanii. Ana immoo jaarsa kiyyaa wal arginaan ala xuulii ilmoo dhaluu barbaada. Lafa balleessuun fedhu kaajee isaa. Ilmoo dhaluu barbaadda? Habibti isaa wal arginaa immoo Allahu akbar. Ilmoo takkan dhaleettee yoo shanfaa jaafaa dhaltee yoo? Habibti dhugama jette ka warra baalee kun 5 6 dhalchaa yoo an bar takkitti amma takka yoo dhalee amma kaayiroo keessa guddisuun dadhaba. Yoo 5 6 na dhalchi wata godha dha barana. Sayin na yaachisaa jira. Eegaa sani barama biyya baqaa keessatti akkan dhaleettee yoo shanfaa dhalte mee eenyus bakka rakkoo manuma keessa taasisaa ati gizee hunda. Takkasitti kenna kaa takkasitti kenna lama haadha seenaatti kenna takko biratti lama biratti. Yuzumaa baate si wayyaa ilmoon. Yuzumaa si baate si wayyaa. Nante akkam sodaadhee iyyuu. Warri baalee kun afur dhalchuu beekaa. Takkitti ma facaafateen afur takkitti ma waa darbateen afur dhalchaan waa shakkee akkamna shakkisiiftee laa ilmoon dhalu. Laa hin dhalu. Wanta biyya qabaachuu wayyaa wallaa dhugama jetti 5 6 sitti. Boodayyoo jaa torba dhaltee BBC irratti poost godhantee osoon takkan namni meeqa takkoon dhala jee jaa torba dhalaa bar. Ati gizeen silaalu waan jaalaltu fakkaata fuulli kee. Angara kennan lakkuun jirti sila gara lakkuun garuu zariin deemti bara gara yaa hin jirti adaadaan tiyyaayyuu lakkuu qabdi adaadaa obboleetti himaa zarii. Laalaa kalaas Ameerika ma deemee dhala laalaa akkas dhugaa itti sareetichi waan san shakkiyan iyyuu. Ati akkam yaaddamee amma? Meeti yerra darbii ati akkam? Kan keetu kun uumaan shakkisiisa bar. Mee haadha faadee hayya dhiisi. Woo saddeeffataati jedhee shakka bar. Waan namni waggaa 8 argatu. Inta maa rabbisu daadutiti. Maanis si godhe yoo? Haadha faadee anaafsi ruuza hojii nyaanni illee yaadattu saddeeffaa eetter. Ruuza hojii nyaanni yaadadhu. Akkamii akkana naan jetta haadha faadee? Ilmoon ni maala garuu saddeet jechuun bari kun bari chigir koon haadha faadee akkamii akkana naan jetta? Inaante waan argu hawa keessa maal argu hawa beektani. Gizema makiin jechuudha daa'ima deettee ammattu fa gizema siin irraa dhiqqa fa bira taa'etti kolfuu barbaada wallaahi waan biraallee godhuun barbaada. Wallaahi billahi akkuma siin gootu laaluu fedhaan. Akkuma siin gootu akkuma siin itti qabattu laaluu fedha wallaahi. Amma kayyaanii deemna. Garuu sa'aan kana agarra. Sa'aatii meeqatti deemna seeti sa'aatii 6tti adeemnu mi? Sa'aatii 5 deemna jaamal goona yoo deemne sa'a 6 deemna. Seenaan jirti seenaa yaadeeni rabbi seenaa fuudhee deemaa. Seenaa miti si waliin deemu barbaada haajaan si waliin qaban beeta waa waliin binna. Habibti seenaa yaadeera rabbiin haa kennuufi wallaahi. Seenaa boru qabnee deemna rakkoon hin jiru. Maaliin taphatti maal rakkoo qabu? Yaadeeni jira.
Innante masimaa taphtabin godhe makii zeeroo irraa baasamee puush godhaati. Puush godha makii zeeroo irraa baasaa. Innante yuutuubii qabadhee sabiskiraayib naa godhaa isinin jedhu feesbuukii kiyyallee fooloo naa godhaa 100 naa galu 70 naa galuu gahee jira. Maqama kanaan jira feesbuukii kiyya dhaqa. Keenya subscribe nuuf godhaa shi. Sabiskiraayib fooloo naa godhaa feesbuukii koo. An feesbuukii kiyya bara akka barreerraa osoo maqaa kiyyaan jiraate yoo tana gara 200 jira bara. Dhiyoo matana maqaa kootiif deebise maqama kanaan jira waan ofii koo jawwee jedhama. Maali? Kara Itoophiyaa deemuuf moo kara Kaanaadaa deemuudha? Yuutuubii banadhu inshallah yuutuubii osoo bana dhiyeessaa eessa jiraan. Yuutuubiin bana inshallah ilaalee bana yuutuubii. Bari yuutuubii yoo bana eessatti hojjannaadha bara. Maal jechuun eessatti hojjannaa jechuun? Mee eessatti hojjannaa bara waan hojjetan to'annoodha. Akkam eessatti hojjannaa jechuun? Tiktookiin sila maal murtaa'e? Baay'ee bashannantuutti hojjettaree? Har'a musliima fakkaattu maal dura kiristaana fakkaanna? Qiraaqin bo'u. Natti himi ni Soomanii qaba. Lafaaxee maaliif nama arrabsita? Soomanii bar. Soomanii? Hai, jimaataan soomtaa? Jummata sooman hin ta'u? Hai, jimaataan hin ta'u akkamitti soomta jimaata? Hin dhageenya akkam? Jimaataan qadaa jimaata soomuun hin danda'ama guys. ilaaha Malee jimaata qadaa soomuun hin danda'amu. Yaa lafaaxee waan hundi asirratti ni rabbisudha. Maalis jamir hin ta'u eeyyen maal inni silamaa eeyyen noo maal jettan? Hin danda'amu kun hin danda'amu jedhaa jiran laal kun. Aniin tun bar innaantee hin qaraane malee wanni ani hin beekne hin jiru bar. Allaziina aamanu laa yajuuzu laa takalaatu laa birnabsi laa. Allazii waswisu fi suduuri naas wanni ani hin beekne hin jiru. Wallaahi wanni ani hin beekne beekaatu man cadhisa malee. Of keessa qara'u jira guys of keessa qara'u jira of keessatti. Amma jaarsi yafaatii quraana kaaffase. Quraana jechuudha maashaallah. Gizeenni assalaamu alaikum gizeenni naan jedhu kana laal miira wayitiin na dhaga'ama. Assalaamu alaikum yaa haadha manaa. Wallahi ni ta'a. Naantee jimaata hin ta'u jimaata hin ta'u soomu. Abboon curraa carri isaan takkaan dhageenya hadiisa kan gee. Wallahi mee warri beektan jimaata ni ta'a soomuun gaa isaan hangaruu hin ta'u hin dhagayan. Habibti mee attama quraana takka maa firan nun buusin. Rakkoon qabu guyyaa jummataatiillee ta'uu dhagee. Maal siin jechuu ka'eeseeti. Allahumma salli ala Muhammad. Maal siin jechuu ka'e? Warri suuraa makii irraa qabdan hundi keessan ni ta'a jettan. Maal isin sila karaa cufuu isin fakkaate moo ni ta'ani? Haati maal isa anta Karaa cufuu isin fakkaate moo mootummaa filachuu isin fakkaate ni ta'a jettan. Rakkoon qabu. Ayya maan jettaati? Raanfadhee waan siin jedhu. Amma isin bar maana dhiistee soomantaa fi bar. Saniifi? Habibti sooman ijoollee waliin maal atama inshallah sa'aatiin 3 wala 4 walakkaa taanaan amma cabsita amma walakkaa guyyaa soomta malee waa guutuu soomta amma. Nin beeka maana dhiistee. Kudhan lama soomuu barbaada ijoollee waliin isaa saddeet na soomsise. Seenaa fi makiin sa'a 8 bicha soomanii. Sa'a 8. Laawuz billahi mishtaara Seenaan sa'a 6. Waysiyaan mudhii na dhukkubeettee kasoomana furtu waysiyaan. Habibti. Haadha faadhee waa kanaa soona godhin. Ani laal yoomirraa sooman gaafa uf hin beekne jechuudha uf hin beekne diqqoo ta'ee sanuu gumaatiin na dhooggan jechuudha. Ma diqqee Wallaa anillee jechuu. diqqee na ta'ee soome. Garuu maalirraa sooma beektan yeroo sanuu dheebuu soomaa qabaachuu irraa ka'e osoo maatiin akkana na eegan midhaan irraan sooma waan nyaatan irraa hin sooma. Shonkora akkasuma sun shonkora hin nyaadha bishaan hin dhuga bara warra dhugadhe bishaan lagatti hin dhuga waan dhugaatiin ni dhuga. Garuu dhokadhee sooma nyaata bichaa irraa sooma. Galgal isaan waliin taa'ifata sooma walee jira.
nuti dhookanneetu wanni gisee ijoollee jechuun maallaqa nu kanan maallaqas bakka maallaqa gisee furte sa'a meeqa sa'a jaafa asrii faan tursiisan gis takka takka immoo hanqa halkanii waa isinii binna maal nuun jaan ijoolleettis gis taatu barattee dhufte si galee amma maal jettee kamiin jedhaartaati. Gad baana. Hin deemna ka bakka jenne ka. Yaa. Yalla ni deemna. Ati gizema sana. Kun gizee lubbuutii anaan jedhu kun arrabsa rakkanne wallahi rakkanne saba kanaa waliin gizee kun lubbuutii. Hanchi tiktokiin Ameerikaa akkam ta'e kaleessaa fi beellamni warri Ameerikaa gaa'is jirtan jala kana. Ani hin beeku an quban qabu. Ni cufama jedhamee maaliin cufa ni dhiisani amma immoo. Beellamni kaleessaa bar. No beellamni kaleessa kakalee beellamni kaleessa wannoodha. 19 iyyuu osoo ta'u beellamni kaleessa namichi ji'a 3 naa dheeressaa jedhee jira. Ji'a 3 jechuudha. Ji'a 3 naa dheeressaa gatii jedhee jiruuf kawannooti nahim. Kaleessaa sun ji'a 3 dheeressaniidhaa fi 19 cufaniidha kaleessaa sun qabatan. Hin cufamu. Wayii foozii wallaggaa. Ameerikaan hin gubatteedhaan. Waa'ee gubachuu Ameerikaatii miti gaa'ibsi waa'ee tiktokii jedhaa jira. Ameerikaan bichaan gubachuudha. Itoophiyaa hayyuu mal tokko deemaa roon argitanii gaa'isa uzbillaa sodaata. Ameerikaan nu gubattee. Ameerikaan kaleessa waa lafatti hafteen argine. Wayini hinaafni eessa gubatan bikki guutuun gubattee. Bakka ho'iitu naannoo kam gaa'is naannoon kaleessa gubattee sun uzbillaa. Kaalifoorniyaadha miti. Engadda Filooriidaa roobni akkas godhee deebi'ee ammallee kaleessa gubattee sun eessa. Looisaan moo maal inni Kaalifoorniyaadhaa fi wannoo. Los Angeles. Okay. Ameerikaan gubattee bakka. Ameerikaan osoo nuti hin dhaqiin gubattee baduun qabdu. Never. Waliin gubannaa yoo gubatteellee nu obsi jedhaani gaa'is. Never ndee hai shaantaa fuuldura. Ammallee sila wanti tokko dhugaadhaa wanni oduu. Stop please. Hai maal jechuudha. Koronaa wayiitu dhufaa jiraadhaan ammallee rabbi haa laaffisu anchi. Anchi koronaa miti. Dhukkuba nama sirbisiistuu dhufu jira jaan haadhati yadda fiiti masgida dhaabbadhu. Nama sirbisiisu? Keessaa fitu barbaadu. Sirbaatuma jirra man rakkoo qabaree yaratee. Yoo akkasiiti miti amma. Akkasii miti sigilee ichiriirii faati sirbitee jaan ingiliffaa kana gabbaate jechuudha. Raasu rakkoon qabu kan nama sirbisiisu taanaa waan gaarii fidan. Ai. Jaarman seena jedhanii baramma. Dubartii bira seenee dhiiraa miti bara. Araani addunyaan garam deemarti gaa'is. Zafaayiru. Yaa Allah amma kan nama sirbisiisu jaan bara iddoon akkamitti akka sirbuu deemnu. Ani akkamitti sirbina seeta yoo dhufe rabbiin fidinii garuu akkamitti sirbina roomaantikii sirbina kaasanii sirbina waan biraa. Jaarmaan dhaqeedhaan Nasraa Gursun bira isitu beekaa xiqqoo si akkaataa daansii kan wallaa jaarmaan dhaqeedhaan dhukkubni ammaa sun. I don't know anin beeku. Maal isii dhukkuba wayiiti jedhanii bar dhukkuba garuu koronaa caalii agammaa dawaan isaatuun argamne jedhan. Subhanallah. Dawaan isaatu agammaan beekamne jedhan. Eenyu qaba laata? Akkas jaarman taanaan warri Faransaay illee akkanumatti as hin dhufne kaasadeetiyya hin barbaannu. Beeniyaani garuu kaayiroolee seena ja'an bar. Seena jedhanii? Ni seena jedhame. Kaayiroo warri Faransaay akkanumatti hin seenne. Warra Faransaay hin barbaannu achi Faransaay fi jaarman wal adda jirti waan ta'eef.